Asteriyoo Maariyaamii Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoo Ameen. Zemene Asteriyoo bara mul'achuu. Akka seera mana kiristaanaa keenyaatti ayyaana dhannaa Gooftaa keenyaa irraa kaasee hanga seensa Tsoomii guddichaatti kan jiru Zemene Asteriyoo yookiin bara mul'achuu jedhama. Jaalallee Gooftaa kan jedhame qulqulluu Yohannis ergaa isaa irratti kanaaf hojiin diiyaabiloos akka jalaa diigamuuf ilmi Waaqayyoo mul'ate akkuma jedhee yeroon kun dhalannaa Gooftaa keenyaan eegala. Tokkoffaa Yohannis Boqonnaa 3:8. Barri kan isaaf hin lakkaawamne Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin Dubroo Maariyaamii irraa dhalachuun mul'ate cubbaa isaa laga Yordaanosiin icciitii Sillaasee sirriitti ifa waan ba'eef bara mul'achuu yookiin Zemene Asteriyoo jedhameera. Bara kana keessatti ayyaanonni gurguddoo Gooftaa keenyaa lama ayyaanni dhannaa fi cubbaa isaa akkasumas ayyaanota xixiqqoo keessaa lama ayyaanni dhanna qabannaa fi Qaanaa Galiilaa kan itti yaadatamudha. Kanatti dabalataanis ayyaanota gurguddoo haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii keessaa tokko kan ta'e ayyaanni boqonnaa ishee fi lubbuu samiirra jiranitti mul'achuun ishee baruma kana keessa kan yaadatamudha. Barreeffamni keenya guyyaa irraas kanuma irratti kan xiyyeeffata. Ayyaanni kun Asteriyoo jedhamuu isaa sababoota lamaaf. Isaanis kan jalqabaa barri kun yeroo itti Gooftaan keenya cuubamee icciitii guddaa mana kiristaanaa keenyaa icciitii Sillaaseetti mul'isee waaqummaan isaas beekame ta'uusaa fi kan lammaffaa haati keenya Dubroon Maariyaamii boqonnaa isheetiin gara samiitti ol baatu kennaa fi kabajni ilma ishee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amalummaa abbaa isaa Waaqayyo Abbaa fi amalummaa jireenya isaa Hafuura Qulqulluun isheef kenname samii fi lafarratti namaaf ergamoota biratti mul'achuusaaf Asteriyoo yookiin mul'achuu jedhameera. Ari'atamuun gadameessa Haannaa keessa osoo jirtu kan ishee jalqabe Dubroon Maariyaamii haati ishee gosootaa fi sanyiiwwan ishee irraa adda baatee osoo jirtu caamsaa bultii tokko tulluu Libaanos irratti dhalatte. Dhalannaa ishee kanaan akka ijoollee Addaamii fi Hewaan abaarsi haadholii fi abbootii keenyaa isheen qaqqabde. Waaqayyo gonka waan ta'eef ishees ogummaa waaqummaa isaan gonka taasisee bultoosaaf ishee filatee abaarsa Hewaan irraa bilisa ishee taasise. Kanas qulqullichi Yaared ati biqiltuu qoraattiiwwan gidduutti biqiltee abaaboo ishee dhugaadha jechuun abaaramoota sanyii Addaamii fi Hewaan keessaa adda taatee qulqullummaan dhalachuu ishee dhugaa ba'eeraaf. Ogeessichi Salomoonis waggoota 970 dursee waa'ee dhalannaa isheedhaaf yakaadhimaa koo Libaanosii kottuu tulluu Amaanaarraa tulluu Sinaarii fi Armooneem irraa iddoo jireenya leencotaarraa bakka tulluu qeerransotaarraa gadi bu'u jechuun dubbateera. Weeddii Solomoon Boqonnaa 4:8. Dhalachuun Dubroo Maariyaamii Addaamii fi sanyii isaa hundaaf fayyinaaf abdii ture. Abbaan Hiriyaaqoos sirna galatoo isaa irratti yaa Maariyaam Addaam yeroo gannata keessaa ari'ametti abdiin isaa si dhakkuma jedhe. Waaqayyo Addaamiif sanyii isaa irraa dhalate akka isa fayyisu waadaa galee waan tureef Addaam haadha Waaqayyoo kan taatu kana abdii fi hawwiin eeggachaa ture. Dhalattee gaafa guyyaa 8ffaa isheetti Maariyaam haadha saba hundaa jedhanii moggaasan. Waggaa 3 harma haadha isheedhaa mana warra isheetti jajjabaattee booda dhala wareegaa waan taateef kennaa adda addaa mana Waaqayyoof barbaachisu waliin mana Waaqayyoof galchan. Ergamoonni samiirraa nyaataaf dhugaatii isheef fidaa ishee taphachiisaa waggaa 12 mana qulqullummaa keessa jiraatte. Qulqulluun Hiriyaaqoos yaa Dubroo nyaata lafarraa kan nyaatte miti nyaata samiirraa nyaatte malee yaa Dubroo akka dubartoota biroo xurii fi cubbuun kan sirra jiru miti qulqullummaa mana qulqullummaa keessa jiraatte malee yaa Dubroo dargaggoonni lafarraa kan si gowwomsan miti ergamoota samiitu si daawwate malee akkuma jedhe. Waggoota baay'eef lubummaan mana qulqullummaa tajaajilaa kan ture Zakkaariyaas qulqulluu Gabri'eel yeroo argu naasuudhaan sodaan irra buufate. Ijoollee waggaa 15 kan turte Dubroon Maariyaamii garuu qulqulluun Gabri'eel gara isheetti yeroo argamu ergamoota waliin guddachuu isheetiin yeroo sagartuu waan tokko itti hin fakkaanne. Kan ishee dinqisiises dubbii isaa ture.
Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 12 akkasumas boqonnaa 1 lakkoofsa 28. Mana maanguddicha Yoseef osoo jirtuu umurii ishee waggaa 15tti uumaa samiif lafaa ulfoofte. Ergamoonni samii irratti dura isaa dhaabbachuu kan hin dandeenye ibidda waaqummaa gadameessa isheetti baatte. Bultoo galatoo fi faarfannaa argamootaa taate. Yaa Dubroo, yeroo ibiddi waaqummaa garaa keessa bulee fuulli isaa ibiddaa, uffanni isaa ibiddaa, qoloon isaas ibidda dhahoo akkamitti siin gubnee qaama xiqqoo taate osoo jirtuu golgi labooba ibiddaa torbaa garaa kee keessaa gara kamitti qophaa'ee gara kamittis golgamee cinaacha kee bitaadha moo cinaacha kee mirgaatti dhakkuma jedhe Abbaa Hiriyaaqos. Ji'oota qorraa keessa lakkaawamuuf gara Beeteliheem deemanii osoo jiranii ilma ishee ciniinsuu fi seera namaaf raawwatamu malee deesse. Lafaaf samii uumamtoota hundumaa harka isaatti kan baatu harka isheetti baatti. Billaa Heroos jalaa isa oolchuuf gammoojjii Gibxitti baqatte. Waggaa 3 fi 6 gidiraan gammoojjii Gibxitti dabarsitee gara dachee saboota isheetti deebite. Mana maanguddichaatti haadha isaanii kan dhaban ijoollee isaaf haadha taate. Harmee dhabdee addunyaa garbummaa seexanaa jala galteef haadha hangataatutti hojii haadhummaa mana isaatti jalqabde. Yesuus Kiristoos yeroo guddatu isuma waliin turte. Mucaa ishee waan ta'eef akkuma ijoolleetti isheef ajajamaa, bishaan isheef waraabaa, qoraan isheef fidaa ture. Inni osoo tajaajilamuu malee osoo tajaajiluu arganii kan hin beekne ergamoonni gad of qabummaa isaa dinqisiifachaa turan. Umuriin isaa barumsaaf yeroo ga'etti seera akka baratuuf barsiisaa horiitiitti kennite. Haala kanaan guddistee bara barsiisummaa isaas isuma waliin turte. Ilma ishee ciniinsuu malee deessee guyyaa jimaataa gidiraa Yihuudoonni isa dhageessan ilaaltee ciniinsuun dachaatti ta'e. Fannoo jala dhaabbattee osoo boossuu dhumarratti haadha addunyaa taatee karaa Yohaannis gooftaa keenyaan nuuf kennamte. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 26. Waggaawwan Dubroo Maariyaamii biyya lafaatti dabarsite akka tokkotti yeroo lakkoofnu waggaa 64 ta'a. Mana abbaa fi haadha ishee waggaa 3, mana qulqullummaa waggaa 12, mana Yoseef waggaa 34, mana Yohaannis waggaa 15. Umurii ishee waggaa 15tti haadha waaqummaaf filamtee waggaa 49 guutuu haadha waaqaa jedhamaa jiraatte. Baroonni ishee xiqqoo yoo ta'anis isaanumtiyyuu gidiraan kan darban turan. Mucaa ishee deessee waggaa lammaffaatti yeroo isiin baqachuun ijoollummaa isaatti raajiiwwan ilmi ishee raawwatu arganii namoonni Naazireet ni ajjeesa jechaa yeroo turan guyyaa jimaataa gadda guddaan erga inni ol ba'ees maqaa ilma ishee lallabaa kan turan duuqa boota isaaf yaadda'aati turte. Mana Yohaannis waggaa 15 erga jiraattee Dubroo Maariyaamii sanyii Addaam hundumaaf duuti foonii waan hin hafneef dhalattee waggaa 64ffaatti amajjii bultii 21 bara 49 guyyaa sanbata kiristaanaatti fooniif lubbuun ishee adda ba'an. Boqonnaa ishee kana abbaayyee dalloo mana kiristaanaa keenyaa mootissee lamawaatti dalluu mootaalee Maariyaam Yaared lakulluu hiiknisaa duuti hundumaaf kan ta'udha. Duuti Maariyaamii garuu hunduma dinqisiisa jedheera. Oduu boqonnaa haadha keenya Dubroo Maariyaamii gabaabinaan yeroo kaasnu gidiraawwan armaan olitti ilaalle kanarraa ishee boqochiisuuf mucaan ishee ulfina waaqummaa isaan ergamoota isaan kabajamee qulqulloota kakuu moofaa waliin dhufee yaa harmee koo gidiraa lafa kanarraa si boqochiisuuf hin dhufe jedhe. Dubroo Maariyaamii siyya mucaa koo samiif lafti kan sin murteessine ji'oota 9 gadameessa kootti si baadhee nan du'aa jette. Gooftaan keenyas lubbuuwwan Si'ool keessatti gidirfamaa jiranitti agarsiisee duuti kee isaan kanaaf fayyina ta'a jedhe. Dubroo Maariyaamis isaan kun kan fayyan yoo ta'e immoo miti si'a tokko si'a 7 yoon du'e maali jettee iyyamte. Haadha isaanii geggeessuuf duukaa buutonni kutaa lallaba isaanii irraa duumessaan dhufanii eebbi kee nuuf haa ta'u kadhannaa kennu yaadadhu jedhan. Gooftaan keenyas qulqulleettii lubbuu ishee qulqulleettii foon ishee irraa adda baasee galata ergamootaa fi faarfannaa raajotaan gara samiitti fudhate. Duukaa buutonni gooftaa keenyaa akka seera isaaniitti kafananii awwaalachuuf gara Geetsemaanitti osoo deemanii Yihuudoonni kanaan dura ilmi ishee du'aa ka'ee gara samiitti ol ba'e jedhanii nurratti lallabaa jiru. Amma immoo haati isaa du'aa kaatee gara samiitti ol baate jechuuf miti
akka isaan awwaallanne ibiddaan kumna jedhanii irratti ka'an. Isaan keessaa tokko Taawufaaniyaanitti dhiyaatee agooba daroo tuqu ergamaan qulqulluu Gabri'eelii samiirraa dhufee harka isaa bakka lamatti kute. Namichi kun yeruma kana balleessaa isaa beekee yeroo kadhatu harki isaa akka isa duraa isaaf ta'eera. Kana boodas osoo hin awwaalamiin haftee Gooftaan duumessaan foon ishee qulqullicha Yohaannis waliin gara samiitti ol fudhatee gannata keessa muka jireenyaa jala jiraachise. Fannoo Gooftaa keenyaan booda ishee tajaajiluuf kan carroome qulqullichi Yohaannis samii irratti tajaajilaa ishee ta'e. Duukaa buutonni Gooftaa keenyaa foon isheen awwaaltiin hafnu jechuun hagayya bultii tokko subaayee qabatan. Tokkummaan ta'anii subaayee lama erga xumuranii booda Waaqayyo hagayya bultii 14 bara 49tti foon ishee isaaniif kenne. Duukaa buutonnis gammachuutiin fudhatanii awwaalatan. Awwaalamtees osoo hin hafiin akkuma ilma ishee du'aa kaatee gara samiitti ol baateetti. Qulqullichi Daawit maaloo gara boqonnaa keetti ka'ii atiif qulqulleettiin bultoo kee jedhee kan raajee du'aa ka'uu isheen xumura argate. Faarsaa 131 lakkoofsa 8. Ergamichi dursee gammadi kennaan kan guutamtee Waaqayyo waliin jira hoo ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha jechuunsaa Waaqni qulqullaa'aan nageenya dhugaa kennu ishee waliin waan ta'eef. Kanaafuu yaa obboloota koo kottaa waliin taanee kennaan kan guutamte gammadii Waaqayyo waliin jira jennee galata ergamichaa kana isheef faarfannaa. Foon qulqulluu, lubbuun qulqulluu fi lapheen qulqulluu gatii kee kan ta'an yaa Dubroo Waaqayyo bultoo olmasaa akka taatuuf si filateera jennee haa galateeffannu. Qulqulluu Gorgoriyoos Abbaa Raajii. Jechi Waaqayyoo foonis lubbuus sirraa fudhatee nama kan ta'e mushurraan caaguraa keessaa akkuma ba'u si keessaa kan ba'e yaa Dubroo gammadii hoolicha sabadee barbaaduuf kan dhufe yeroo argates gatiitti isaa irratti kan baate tiksee inni dhugaa kun sirraa kan dhalate yaa Dubroo gammadii Si'oolitti Waaqayyo kan ishee gate abaarsi hewaansiin kan bade yaa Dubroo gammadii Waaqayyo duumessa riifatuun gara kee kan dhufe sirras kan bule yaa lafa qulqullooftuu gammadii qulqulloota irra bulee kan jiraatu jechi Waaqayyo sirraa dhalate kan mul'ate yaa Dubroo gammadii abbaa fi hafuura qulqulluu waliin kan galateeffamu jechichi sirraa dhalatuuf jaallate Waaqni osoo addunyaan uumamiin dursee ture sirraa dhalachuuf waan jaallateef yaa Dubroo gammadii. Qulqulluu Yohaannis afaan warqee. Yaa Dubroo kan yaadatu hunduma kan irraanfanne ilma kee nuuf yaadachiisi. Yaa Dubroo Beetelemitti sirraa dhalachuusaa uffataan maramuusaa loonii fi harreen hafuura isaaniin akka ho'isan yaadachiisi. Yaa Dubroo bara Heroodis baaramaa sanatti ilma kee waliin biyyaa biyyatti godaanuu kee yaadachiisi. Yaa Dubroo ija kee keessaa kan dhangala'ee fi jaallatamaa ilma kee duratti kan dhangala'e imimmaan hadhaa sana yaadachiisi. Badii osoo hin ta'in dhiifamaaf yaadachiisi. Dheekkamsa osoo hin ta'in araara yaadachiisi. Qulqullootaaf osoo hin ta'in cubbamootaaf yaadachiisi. Sirna qulqulleessaa haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii lakkoofsa 165 hanga 171. Galanni haa ta'u Waaqa tokko kan ta'e Abbaaf Ilmaaf Hafuura Qulqulluuf har'as yeroo hundumaa hanga bara baraatti. Ameen.